Nada balata barbaanna dhiira jedha. Baasii jirti amma mattiin beektaa? Yoo achiisi. Ijoollee shamaraa amma bira deemte taasisan lakkoofsa qabdan jira? Lakkoofsi ijoolleen qabdan dhaqaatii Nasrii jalatti barreessaaf yookiin immoo shamaraa bira deemaa teessee turte isaa hacee wanta keessatti. Ijoolleen nagaa jiru. Dhaqaa turte san lakkoofsa jaraa qabdaati. Ijoolleen qabanii jiru. Ijoollee isii qabanii jira san lakkoofsa jaraa qabdaa siin jedha. Sanyii cewee ijoolleen qabanii jiru na haa ergani bilbila jaraa anu hin qabu intini malee as jala yoo jiraate na ergi bilbila ishee bilbila Tigist yookiin bilbila laloo na ergaa jiru. Bilbila laloo na ergaa dafa. Bilbila laloo. Laloon kaminni laloo. Akaawuntii kiyya kalamata. Laloo eewa. Lalisee wala. Mana kee bariitii sanyii. Kunoo qoy na ergamee jira sitti mana obsi qoy. Na ergi booni dhaqiiti bilbila laloo na ergi booni. Bilbila laloo na ergi. Laloo taate anuun qaba bilbila isii. Laloo kaminni laloo mucatti laloo lagaa taate. Ka TikTok irra laloo lagaa. Akaawuntiin ishee maqaan ande tabbiqe. Booni dhaqi na ergi mee bilbila ishee. Maqaan ishee maal jedha akka asirratti. Namni waasaappii kiyya qabdanii namni lakkoofsa kiyya qabdan beetii bira qaamaan geenne roorreettan keessaa na dubbisa. Lakkoofsi kiyya duwwaa 5543 beetii wallaggaa hungo no beetii wallaggaa ishima laloon kaminni beetii wallaggaa ishuma yaa jarana beetii wallaggaa micayyuma bara ka beetii wallaggaa lakkoofsi ishee injira ana bira injira garuu kan laloo barbaanna amma lakkoofsa laloo na ergi dafi aywa na ergamee jira qoy follow si deebisa keessaa na asuma keessaa na ergi dafi haa isiin jedha bilbila lammaffaa irraa tiktokiin asumaan itti hime kino Nasriitti daddaf natti lakkoofsa duwwaa 5 qoy barreeffachuu dhaqeera na fakkaate. Nagaa Muhammad. Mee lakkoofsa natti min dhagaama. Haateen dhugaa mana nagaama dubbadde. Amma dhageen godhi. Okay, lakkoofsa laloo si erga plus 971 5 qabad 5 ishi shan duwwaa 8 29 saddeettamii torba 99 Lalo Ewa magwa Nuti ndawale na artisi lambizi jirti na fakkaatu. Eenyummaa keettimi iseetu Nasrii na barbaade jechaa turteeyyuu. Ayyoo eenyummaa kee beektiin kaasti tare. Lakkoofsa ishee gaafachuu dhiisaatu ijoollee odeeffannoo godhamee jira jettanii achi deemaatu achi ta'aatis bilbila isiitiin laayivii seenaatu tasgabbaatii waan jiru dubbadhaa warri alboodamee jirreetin jara kaaji sanyii. Abdurrahman bilbila kana qabadhu dubbisii mucayyoo isii bira jirtu kunoo barreeffadhu duwwaa 5 duwwaa 8 qoy meeteroo tokko 29 87 99 Abattee lakkoofsa bakka jarrilee ammoo boontuu shawaa leela tacammarii silk Nasrii boontuu shawaa ammoo lakkoofsa Tigist yoo jiraate lakkoofsa Tigist yoo jiraate yoo bira jiraatte lakkoofsa Tigist boontuu shawaa lakkoofsa Tigist isallee na ergi boontuu shawaa as jala yoo jiraatte akaawuntii silaa follow si deebise sanaan na ergi lakkoofsa Tigist mucayyoo tanama tamma bilbila naa kennite isii bira jirti laloo yookiin faasikaa jedhanii narratti bilbila na itti beeyta bilbila itti baay'ate na fakkaate. Hello. Ana Nasriidha meena wali naasa yaada. Muddama keessa jirti. Nasri anoleeti. Akkam nagaa. Aishi qabatanii.
Okay. Aywa. Police isin dhaabsiste moo isin dhaabsiste waa isin gaafatte qabdi? Eshi poolisoonni maal isiniin jedharre? Okay, amma taaksiidhaan fudhatanii deemaa jirtanii isin? Eessa Abu Dhabii naannoo kan manni keessan? Nevigeetiidha? Okay, beeka mana argama naannoo san. Dagadheera garuu xiqqoo xiqqoo yaadadha. Naannoo dagadheera garuu xiqqoo xiqqoo yaadadha. Bee mucaa si bira jiru saniin naa kennu gadiiraa sanatti. Okay, waan gootu jechaadha. Manaan gahaa tasgabbeessa. Nullee waan danda'ameen qaamaan isin bira dhufnaa gara Abu Dhabii jechaadha. Lookeshiina naa erguu hin dandeessaami? Beetii naan jette maqaan kee? Laalisee bakka rakkoo takka illee qabu naan dhufa ishee anillee. Tole alatiyyaa. Bakka booda sii dawwala ishi alatiyyaa. Tole galatoo. wal bira dhaabbatta. Agarni. Fuudhanii karaa manaa galaa jiru Nasri. Fuunee dura. Fuudhanii karaa manaa galaa jiru. Poolisii illee bira turanii garuu ammallee nufaana nu duubaan jira maal jetti? Bakka naannoollee mucayyoon naa himtee jirti. Ayyee. Bakka nullee waan jiruun meekki haariin fa'aallee milkii fa'a ijoollee as keessa jiranillee dudubbiseeti. Ammallee namallee ergaaf Abu Dhabiillee nama jiranii lookeshiina yoo mucayyoon maal naan jetti sitti fakkaate mana gahee tasgabbees mana gahee isin dubbisna amma taaksii keessa jirraa naan jette bakka imbaasiitiif. Qabanii jechuudha walumaa galatti mucayyoo qaqqabanii Nasri. Qabaniiranii. Mana gahee lookeshiina isin ergaa naan jette. Ayyee. Bakka waan jiruun nullee qaamaan halkan keessaa gara halkan keessaatitti biran geenna inshaallah. Qaamaan naynee isinitti himna waan jiru. Hayyee Nasri koo galatoome haadhoo kwadaraa keessa. Amma bu'uura fudhee wallaahi Nasri migarmi nagar sa'aatii 5 daqiiqaa 24 eegan laayivii bane. Waan kana waan tokko jalqabnaan osoo bakka hin gahin dhiisuun jaalladhu beekta. Jalqaba osoo laayivii irra jirtu itti bilbileen irraa kaasuu diddee. Asumaan dhufee laayivii banee ijoolleen baay'een immoo waan namatti tolu Oromoon keenya akka sanaan wal beekna bakka akkanatti wal gargaaruudhaan wal cinaa dhaabbachuudhaan wal beekna. Haala kanaan intalli argamtee ijoollee silaa irratti ijoollee barbaadaa jiran harka galuu isheetiin baay'ee gammadeen jira. Haaluma kanaan wantoota shawaa atillee nuuf galatu. Lalisee jettee mucayyoo ammaa sana maqaan isii? Lalisee yookiin Faasikaa jedhi qaban. Lalisee Abu Dhabii. Okay. Bakka inni naannollee inshaallah mata akka rakkoon qabu qaamaan biran deemna. Hayyee Nasri koo tole ishee. Tole ergaa amma nama irra galtee uummata kun taatu ishiin amma haga ofitti deebitutti gaafa ofitti deebite ishiin of jabeessiti. Inni guddaan nama harka galuu qofa bichaan. Gorsuu jajjabeessuu barbaachisa uuma hundaaniyyuu tasa yoo duuti kunillee nama dhufe namni tarii hooma tikkeetti illee ittiin muratanii gara biyyaallee ittiin galanillee namni harkaa qabaatu dhabuu danda'a beektaa. Ara tikkeetti murraaf ishuutti yoo taatas gabbuuftu malee ishuma bichaan tasgabbeessaa gorsaa amma nama ishii barbaachisa beektaa Nasri kiyyaa maaltu si barbaachisa amma yeroo kanatti ishii nama ishii barbaachisa nama ofitti ishii qabee aara ishii kana qabbaneessu ishii jajjabeessaa taaniin booda rakkoon tokko hin jiru kan tikkeetti muranii galchuu omtu hin jiru ishii miti nama meeqayyuu gashaa oolla miti bichaa amanuuf tasgabbeessaa. Amma isheen mucayyeen ati amman kana keessatti kan isin akkas cinqamaa jirtuuf abbaa kee ariifasa na jalaan awwaalinaa jetti namoota baay'ee badaatu jiran biyya sanarraa akka kanatti okay abbaan keenya aga guyyaa 3 torbiyyuu abbayaa waraqaan isii dhumutti jedhanii mucayyoo nama tasgabbeessu isii bira jiraachuudha kan qabu warreen kanatti itti dawwalanii itti manii tokko isii asirratti qaban isheen abbuma kiyya reefaa hin argu taanaan of ajjeesasi guyyaan irraa galuu qaba jetti kanammoo miira keessa waan jirtu yoo akkam beekaa ooltelle sa'aatii kan isheen galuu qaba jechuudha. Waan kana namni keessa beekuun jira namni si dhiyaatu yoo mamadu abbaa ishee kadhageetti abbaan ammoo maal ta'e iddoo isla.
نجلا جيش من جت ناصري أكسي تدبر أجندان سنا فوديس هو يوم وانا سنجري فانكابا أنا لقيته أنت لا خريا لا جولي لا مجرى ولين بيتا جولي لا يو جولي نتيجته ما نجيته لوكيشن ناير جتسي إرجع إسين رايتاني تسقى بس تاني نولي رتين مفلامي كارين فالله دبسي جولي أسجرا مدرستولو كانوا أما بروساسي سادي بروساسي أما وين بربادي سبيتا وبزي وتا بزي ورده أسفل لكم وانا أما جولي وانت كتب مالك كتبيتني مجايون أعم ما كيسين أكذب تجين كما ترتفي وأنكو باجرتو في رد اللي مجاشة مراتي بيتا ترى أما نمني ديرا نمني أدا غرغرا كوني نغاني أبوتي نمنتيلي نمني دبسي يوغورسي تسقبوفتي وانتم ما بيقلتو في اللي انجرو ما واتا كان فيد واكا مسين جتسان أبالي دكبتون دندسو يوانا يوكين هر رأيو جيساني جراتو دندان يواكم قدتي بورو بيتا كنافي also حتى يوكا سيبر ساتي هر راسي أنا يوكا نيادي نوف كل شيء نسريكو كان يادي كنما مال بدي بيتا إنت لك نيول لالو كفاشي جلتي مالكيسا مالان قولي لايفي بني إجو نموني دبي جلتن كوتا يوتي كاتي bilbila isheetti bilbilamaa jiru haga baay'ina isaa haalaaltu jedhee bilbila ishee ijoolleetti kennaa oole haga namni ishee barbaadu haga oromoon ishee barbaadu haalaaltu itti bilbila kaastee kaasuu battee bilbilaa fi jedhesan itti laadhe bilbila ijoolleen itti bilbilaa oolanii suuraan tokko akka oromoon bira jiru akka yaadu akka namni bira jiru akka sabni isii bira jiru akka ishee dhadu akka laaltuuf wattu jedhee bilbila nama baay'eef kennee jira ijoollee bilbilte namoonni nama biratti galillee jiru ijoollee bilbila ishee kan kennu kootiin qofa jechuudha. Dhugaa jettee qobbazii bichawaan bamtoonabba sa'aat namatu barbaachisa. Bakka jarri jirtu anuun mirkaneeffanne ganaa mana gahee lookeeshiin asii erganaan jette mucayyoo mana hin geenne tasgabbaaha inni hiitanii warra dhaqullee barbaadanillee. Amma walumaa galatti Naasri mucayyoon biyya galtu sanuma haadha ishee afanitti illee wanni jechuu danda'anii isheen yaani namni beekan ta'e ishee jechuun yaani osoo dhiira taate bakka dhiiraa yoo hin gootisi galee biyya galtee illee homti siinoonni gootu hin jiru asumatti oromoon onlaayinii dhumarratti argee tasgabbina godhee fi hagam akka maaltu akka godhamee fi ishee akka tasgabbeessu yookaan immoo gumaan ishee akka bahu bakka fakkeessanii illee yoo ta'e asirratti onlaayinii irratti ishee argaa jechuudha ganamaaf galgala oromoon cina sii dhaabbatee amansiise biyyuma kana keessatti akka haftuudha gallaan isheen gallaan ammallee in beekta yaani haga ta'e kana durallee jechuudha waggaa takka durallee ishee jechuun wallahi akka ilma dhiiraatti ilaala dhiiruma natti fakkaate mucayyoo sun hin oolchan isiillee biyya galtullee oomti tokko yaani furmaanni biraa waan jiru natti fakkaate siigalee abbaa kiyya reefa isaa laalladha jettee har'a yoo deemtillee qabbanaa'uun dhiisu oomti sun ilma dubartiitii dhiira taatee waan tokko gochuu waan dandeenyeef asumarratti haftee piroosesii manaamni jedhamu kana dhiifamee isin biratti osoo argamtanii wallaahi hin tasgabboofti. Isheen asumarratti baatee gubaa ishee booseellee oromootti illee mattee oosiirraa qilleensiti. Suusu qaamaan biratti hin argamna shakkii takka malee namallee ni ergaa fi ammoon takkitti hin beeyta. Tarii amma mana isiin bira jirtu kanallee ijoollee waraqaa hin qabnellee maal yoo ta'e namnillee itti baay'ate akkuma jiru kanallee kayaa ullee taate achitti. Ijoollee sanarratti illee dhiibbaa biraa geessuu danda'a beeyta ijoollee biroollee riskii isaanii miidhuu danda'a. Waan hundaafiyyuu ammoo bifa tasgabbaahaa ta'een namoonni yaadaa dhaqanii akka dubbisan akka tasgabbeessan godhu isilleen akkuma amma reefu isiniin jedhaa ture inni jidduudhaan dubbatee naan dhaabe ganama wanta akkasi miira keessa galtee ufajjeesaa biyya galuu qabaa maal jettuuf namatu bira hin jirre kophaa jirtii ka jirtu mana arabaatii namni beeyta ibn arabni warra arabaa kun osoo atamma namaddo isin jedhan kalaas rabbi isaa araaramu dhissa barikaa isin jedhan malee akka nama kennaa kana lafaan uftumuu ufajjeesaa asiin ba'an hin jiru. Haga lubbuun jiran haadhaaf abbaa ofiin jaalatanii amma fakkeenya osoo ati biyyarraa bilbilanii madaamittu haa ta'u yookiin arabati bira dalagdutti abbaa isiitti du'e haadha isiitti du'e tasgabbeessu osoo jedhanii dhufanii waan biraallee siin hin jedha innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun haadhaaf abbaan kee keessaa ibalu du'ee jira sabbarii bichaa siin jedhanii si biraa deeman hin beekan akka nama kennaa kana nama jala taa'anii guyyaa lamaa sadii nama kadhatu nama tasgabbeessu cinqee kana hin beekan amma galama laayivii si ilaalaa ture anini mana keessa deemtee lafaan uftumtee gangalatti maal jetti wanta akka durree wayii afoo deemaa mana keessaallee namumatu haasaa namni bira taa'ee unkaan maal taatee tasgabbaa'ii sabarii namni dhuun hin jiru kophaa isii lafaan uftumaa turte
Kan ammoo namu aadaa garaagaraa qaba. Warri amma isin jedhu warra ijoolleen ta'e bira dalagdu warra rabaa kun garuu hin beekan waan akkasii safaataa akka nama kennaa kana nama jala ta'anii nama kadhatu kan. Amma garuu nama Oromoo bira eegageette osoo ofiillee bira hin gahin nama yaadaan erginaaf amma Abdurrahmaan Faatii nama yaadaati. Abu Dhabii jira guddattee deeqaa 30 ga'uun aan jedhe embaasii irraa manni isaa. Ijoolleen biraallee Yuusufiin tokko faatillee Xaahiriin tokko faa nama yaadaa ijoollee hedduu jira. Nama erginee fi ofiillee dhaynee tokkoffaa irratti akka isiin tasgabbooftu godhu. Lammaffaa irratti ammoo eegisiin tasgabbooftee qalbii ofiitti deebitee booda yoo biyya galuun isiillee kan dirqama ta'u taate gara biyyaa geggeessu. Yookaan ammoo biyya galuun akka ilaalcha kennaatitti illee faayidaa takka hin qabu kan barbaachisu mucayyoo seeftii isii eeganii fi akka qalbiin isii miidhamne akka sammuun isii miidhamne godhanii tasgabbeessanii biyyuma kana keessatti hambisuudha. Asuma keessaa teettu. Maaliif keessattuu gara Wallaggaa kana amma asirraa galteetiyyuu osoo Finfinnee marraayyuu Wallagga ga'uufu guyyaa meeqatti fudhatuu danda'a isiinuu jidduttuu aarsaa biraa kafaluu dandeetti. Siigalee kanaaf nama du'ee booyuuf deemanii ofiillee du'uun illee jira. Karaan kun karaa ulfaataadhaa naannoo ulfaataadhaa rakkoo guddatu jidduu kana jira. Kana waan ta'eef isiillee faanaa haalaa osoo hin taane eegabbaa isii dhabdee homaa gochuun hin danda'amu waan rabbi fidee isin baanuu akka lubbuun jiraattuu fi akka isiin tasgabbooftu godhuudha. Kanaammoo nullee waan dandeenyu waliin dhaabannaa. Waliin dhaabannoo akkuma hawaasa biyya kanaatittu gahaadha. Mucayyoo takkittii tana wanti miidiyaallee girrigirrii miidiyaallee barbaachisu hin jiru. Uummanni biyya kanaatiyyuu nama yaadaa nama hedduutu jira. Waan barbaachisu mucayyoo tana takkittii jajjabeessuudhaaf gahaadha. Waan lakkii warra biyya kanaa bira darbee warra miidiyaallee ilaallata wanti dhayyoo jiraate ammoo isiniin geenna jechuudha. Kaani ammoo anillee naqa ofii kiyyaallee qaamaan bakka isiin jirtu dhaqee nu jajjabeessaanii edhanuma jechaadha halkanumarraa kana. Nasri yaa Oromoo wallahi mucayyoon kun abbaa isheeti kan isheen irra dhabde kaleessa gaafa ayyaana jechuudha. Mucayyoo waliin nyaannu waliin dhugnu assaas ollaa keenya jechuudha. Sitti mee jirantti fakkaateerra. Wallahi nama afur jechuudha. Guyyaa sadii guyyaa afur akkan wajjiniin taane Allahu a'lam rabbiin qofatu beekasii galee akkasiin itti jirtu jechuudha. Amma du'aadhuma jechuu hin danda'u. Mucayyoon hin nyaattu hin dhugdu amma na mucayyoon sagalee waan qabduuf Oromoo walitti dhufeenya gatii qabduuf hagana iyyuu isheen mooraalii qabdi. Sigaree yaani jajjabina gochuu qabdi sa'aatii kanatti isheen jechuudha. Nama qabduuf biraa mucayyoon kun amma wallahi ganamaaf galgala innaa dhayne achitti of hin beeku bakka. Yani kasala gurraacha taate achitti yookaan hin buutu yookaan hin fayyitu bakka wanta siin keessa jirtu rabbiin qofatu beeka. Sigalee kan akkanaa meeqatu gubatee keessa ofiitti jira. Usuuko ijoolleen as keessa jirtan hundi keessan intalli obboleettii adaadaa ishee bira geesse jirti. Laloon illee mana galchinee mana jirraa mana galtee jirti. Achitti namoonni dandeessan dhaqaatii gaafadhaa yoo danda'ame kan biyya galuu kana irraa dhorqa yoo danda'a. Kata chaala. Maaliif akkuma Nasriin jedhee mana nuti kam yelloo. Kana ga'uu nu mirkaneessine akka informeeshinaati gara manaa deemaa jirra. Poolisoon illee. Kunoo naa barreessitee jirti. Laloon amma dhuftee naa barreessitee jirti. Ijoollee lamatu jira mana. Ijoollee tokko kan sila informeeshinii naa kennaa turtee fi tokko immoo laloo amma dawwalteef mana gallee jirra nuuf galatoomaa jedhaa jiru kunoo. Yoo si barreessanii jiraatan malee duratti karaarra deemaa jirra tura waan ta'eef. Ahun leessaa fuutee ahun. Ayyee bareeda bakka waan jiruun informeeshina jiru waliin geenna. Kaan ammoo qaamaan bira geenne haala isin irra jirtu isinii mirkaneessina waan ta'eef isin hunduu galatooma. Ilmaan Oromoo hundinuu akkas namni walii birmatee miidiyaa irratti beekamtii qabduu fi waan dhageettii qabduuf ol baatee rakkoo isii irra gahaa jiruu fi rakkoo maatii isii irra gahaa jiru miidiyaa gubbaan lallabatte malee ka miidiyaa hin qabne ka fooloo hin qabne ka namni hin beekne ka haadhaaf abbaan isii firri isii gosti isii guutuun irraa dhumate manni haala kaa'u hedduu jira beekame. Amma mucayyoo tana beetii Wallaggaa kana namni waan beekuuniif isiillee waan miidiyaa irra fooloo hedduu qabduuf miidiyaa irra baatee waan isii irra gahee kana lallabattee dubbatte malee ka miidiyaa irra namni san